Akkam nagaa keessanii egaa gaaffii asirratti argitan kuni daqiiqaa meeqa turuu qabna jedha jechuudha. Daqiiqaa meeqa turuu qabna kan jedhee ka'ee fi walqunnamtii saalaa yeroo raawwannutti daqiiqaa meeqatu gahaadha jedhamee yaadama akka addunyaatti kan jedhudha. Gaaffiin ani isinitti himuu dhufu kuni qorannoo godhame irratti hundaa'e akka addunyaatti daqiiqaa meeqatu afreejiidha giddugaleessadha jedhamee kan yaadamu daqiiqaa meeqadha kan jedhuun isinitti hima jechuudha. Akkasumas immoo ijoolleen durbaa immoo daqiiqaa meeqa yoo ta'e jaallatu kan jedhu qorannoon kaa'e sababa jiruuf sarratti hundaa'e qorannoon gara namoota 500,000 irratti gaggeeffame kan jiru sanarratti hundaa'e isinitti hima jechuudha. Hin fayyadu jettanii namoota yaadaniif sheerii gochuu keessan dagatina koomentii jalatti gaaffii yaada qabdannaa kaa'uu keessan dagatina. Egaa akkuma beektan kun faarmaasii keessan Liiban faarmaasii kan nuun argamnu Boolee Bulbulaa Maariyaam Maazoraa. Egaa qorannoon biyyoota garaagaraa irratti kaapuloota yookiin immoo namoota waliin rileeshinii keessa jiran haadha manaaf abbaa manaas ta'uu danda'a fudhatamee irratti hojjetamee irratti daqiiqaa meeqatu noormaali afreejiidha giddugaleessadha. Egaa walqunnamtii saalaa kan nuun jennu wantoota isin isa dura gootan kan hin dabalatin egaa walqunnamtii saalaa already eegaltanii wanti daqiiqaan jiru daqiiqaa 5.7 jedhaga. Qorannoon namoota gara kaapuloota namoota waliin jiraatan gara 500,000 addunyaa kanarra jiraatan irratti gaggeeffame kun jechuudha. Akka biyyaatti immoo garaagarummaa qabaachuu danda'a jedha. Zalawast yookiin immoo xiqqoo jedhamanii daqiiqaa xiqqoo turu jedhamanii kan yaadaman biyya Turkii 4.4 zalawast yookiin immoo penetration yookiin walqunnamtii saalaa daqiiqaa xiqqoo namoota raawwata jedhu. Afreejii guddaa kan qaban immoo biyya Ingiliziidha jechuudha. Egaa ijoolleen durbaa immoo daqiiqaa meeqatu satisfaakshinii kenna jedhamee qorannoon godhamee egaa daqiiqaa 20-25 kan jedhutu lafa taa'ee jira jechuudha. Egaa daqiiqonni kun yookiin afreejiin kun kan inni taa'ee qorannoo namoota irratti gaggeeffameenidha malee egaa namni hundumtuu akkasidha jechuudha nu rakkisa. Garuu qorannoon gaggeeffame namoota 500,000 ta'an irratti qorannoon gaggeeffame wanta kana argisiisa jechuudha. Egaa qorannoon kun namni hundumtuu akkasidha nuun jechisiisuu hin danda'u. Garuu harki caaluu amana ta'uu danda'a. Garuu kan murteessu isin haasoftanii wanta isin barbaachisu amma isin barbaachisu daqiiqaa isin barbaachisu kamtu wal isin gammachiisa jettanii wal wajjin haasoftanii wanti isin gootan tusin barbaachisa jechuudha. Egaa hin farjettan namoota yaadaniif sheer gochuu keessan dagatina koomentii jalatti yaada gaaffii qabdannaa kaa'uu keessan hin dagatina. Akkuma beektan kun faarmaasii keessan Liiban faarmaasiiti. Galatooma.